Fulbaana hidhiidhamii sagal guyyaan kamisaa akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media. Cunfaalee gabaasa arraan isinitti himaa cunfaalee kana kan isinitti himu Anna Rastam Mahmad jalqaba irratti immoo matootii gabaasaan isinitti hima. Himannaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa xalayaadhaan UN'f barreessee tan mootummaan Eertiraa fi addi bilisa baasaa uummata Tigraay garee adda cimdoo jahamu ijaaruun Itoophiyaa irratti waraana banuuf qophaa'aa jiranii jettuuf Eertiraa fi TPLF deebii kennan. Itoophiyaa irratti yaaliiwwan haleellaa saayibarii saffisan dabalaa dhufuu bulchiinsi nageenyaa fi odeeffannoo biyyattii beeksise. Gamtaan Awurooppaa daldalaa fi sagantaa hirpha godaansa Itoophiyaaf kan oolu yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 5 arjoomte. Sararri daandii qilleensaa Itihaad Abudaabiin gara Finfinneetti balallii idilee eegaluun gabaafame. Israa'elii fi Hamaas karoora nageenya Gaazaa marsaa jalqabaa irratti waliif galan. Kanneen matootii cunfaalee gabaasa keenya arraatii amma immoo bal'ina gabaasa keenyaattiin isin dabarsaa hanga xumuraatti na waliin tura. Himannaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa xalayaadhaan UN'f barreessee tan mootummaan Eertiraa fi addi bilisa baasaa uummata Tigraay garee adda cimdoo jahamu ijaaruun Itoophiyaa irratti waraana banuuf qophaa'aa jiranii jechuun himatteef Eertiraa fi TPLF deebii kennan. TPLF xalayaa kaleessaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif ergeen ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa himannaa sobaa fi madaala siyaasaa hin qabne TPLF fi uummata Tigraay irratti dhiyeessee jechuun himatte. Kana malees himannaan sobaa mootummaan federaalaa irra deddeebiin waliigaltee Piriitooriyaa cabsuu irra dabree burjaajii uumuun xiyyeeffannaa dhabsiisuudha jechuun barreessite. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yameenee Gabra Masqal fuula X isaanii irratti xalayaan Itoophiyaa UN'f barreessite keekuun himata dogoggoraa ija jabinaan guutame jehee keekuun cinatti qacceen ifiif dhooyitee ifiif iyyitee jechuun barreesse. Itti fufuunis waggoota lamaan dabraniif mootummaan paartii badhaadhinaa Itoophiyaa yoo danda'ame karaa seeraatiin yoo ta'uu baate humna waraanaatiin buufata galaanaa argachuuf irra deddeebi'ee dubbachaa ture jechuun yaadachiise. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa kun itti dabaluun duulli olola naannoo babal'ifachuuf kaayyeeffate kun doorsisa of eeggannoo hin qabnee fi bu'uura seeraa hin qabneedha jahan. Gama Itoophiyaatiin ammoo ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa xalayaa onkololeessa 2025 barreesseen Eertiraa fi TPLF yaalii tibbanaa hidhattoonni faannoo magaalaa guddoo Walloo Kaabaa kan taate Waldayaa to'achuuf taasisan keessatti hirmaatanii jiru jechuun himatte. Deebii kanaaf xalayaan gareen TPLF UN'f ergee mootummaan Itoophiyaa TPLF irratti himannaa sobaa dhiyeessuun xiyyeeffannaa hawaasa addunyaa gara biraatti deebisuuf yaalaa jira jetti. Xalayaan ministeerri dhimma alaa Geediyoon Xiimootiyoos barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guteresiif barreesse ji'oota muraasa dabran keessatti qindoominni mootummaa Eertiraa fi garee TPLF finxaaleeyyii wayyaanee jidduu jiru daran ifaataa dhufe jechuun ifa gooti. Faallaa kanaatiin ammoo xalayaan TPLF onkololeessa 8 bara 2025 Guteresiif barreessiteen gufuuwwan adeemsa nageenyaa mudatee fi yaaddoo guddachaa jiru irratti xiyyeeffachuu qabdu jetti. TPLF himannaan mootummaa Itoophiyaa bu'uura tan hin qabne jechuun walitti dhufeenya uummata Tigraay fi Eertiraa wabii nagaa fi araara naannoo yoo ta'u, himannaan bu'uura hin qabne ammoo naannicha keessatti waraana biraa keessa jira jechuun falleessiti. Kana malees mootummaan federaalaa himannaa bu'uura hin qabneen naannichatti waraana biraa eegaluuf waan qophaa'aa jiru fakkaata jechuun xalayaa kanarratti ibsan. Gama biraatiin TPLF dirqama waliigaltee Piriitooriyaa lola dhiigaa dhangalaase kan xumure kabajuu itti fufee osoo jiru mootummaan federaalaa garuu buqqaatonni akka deebi'aniif itti gaafatamummaa isaa bahuu dabalatee dirqama waliigaltee kanaan qabuu ba'achuu dadhabee jechuun himatte. Akka xalayaan TPLF UN'f barreessite tun jettutti buqqaatonni 100,000 lakkaa'aman haala hamaa keessa jiraachaa kan jiran yoo ta'u bakka jireenya nyaataa fi kunuunsa yaalaas akka hin qabne himuudhaan cinatti irra caalaan Tigraay humnoota miseensa raayyaa ittisa Itoophiyaa hin taane jala jirti jechuun akeekte. Kana malees humnoonni kun irra caalaan humna ittisaatiin deeggaramanii lafa uummata Tigraay dhuunfatanii jiru. Kunis caasaa diimoogiraafii Tigraay jijjiiruuf hojjetamaa jira jahan.
Itoophiyaa irratti yaaliiwwan haleellaa saayibarii saffisaan dabalaa dhufuu bulchiinsi nageenyaa fi odeeffannoo biyyattii beeksise. Daayirektarri olaantuun bulchiinsa nageenyaa fi odeeffannoo Tigistii Haamid yaaliiwwan haleellaa saayibarii Itoophiyaa irratti aggaamaman dabalaa dhufe jechuun miidiyaadhaaf ibsa kennite. Baatiin nageenya saayibarii sadarkaa addunyaatti yeroo 22ffaaf sadarkaa Itoophiyaatti ammoo yeroo 6ffaaf mata duree nageenya saayibarii bu'uura dijitaalaa Itoophiyaaf jahuun ji'a onkololeessaa bara 2018tti ni kabajama. Baatii nageenya saayibarii kana ilaalchisuun ibsa kan kennite Tigistii Haamid yaaliiwwan saayibarii Itoophiyaa irratti aggaamaman yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuu ibsite. Yaaliiwwan kanneen biyya alaa fi keessaa kan aggaamaman ta'uu kaasuun babal'ina dijitaalaayizeeshinii hordofee bara 2017tti haleellaawwan saayibarii 13,496 aggaamamuu fi hundi qoratamus yaadachiifte. Bara kanaas haala garaagaraan tajaajila bu'uuraalee misoomaa addaan kutuuf haleellaawwan weebsaayitii fi tajaajiloota dhaabbilee fi kanneen biroo addaan kutuuf haleellaawwan saayibarii yaalamuu ifoomsite. Itti fufuunis lammiiwwan hundi haleellaa kanarraa ittisuuf dammaqinaan hojjechuu akka qaban hubachiifte. Baatiin nageenya saayibarii 6ffaan dhimmoota lamarratti kan xiyyeeffatu ta'uu kaasuun sosochiin tamsa'insa odeeffannoo sobaa to'achuu fi ittisuu irratti kaayyeeffate kan gaggeeffamu ta'uus ibsite. Dabalataanis sosochii saaxilamummaa saayibarii dhaabbilee hir'isuu dandeessisuu kan gaggeeffamu ta'uus dabarsite. Gamtaan Awurooppaa daldalaa fi sagantaa hirphaa godaansaa Itoophiyaaf kan oolu yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 5 arjoomte. Pirezidaantiin Koomishinii Gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen pirezidaantii Itoophiyaa Taayyee Atsiqasillaasee waliin walgahii Global Gateway irratti wal arguudhaan kabaja walitti dhufeenya dippiloomaasii waggaa 50ffaa Itoophiyaa fi Awurooppaa ilaalchisuun marii gaggeessan. Kana malees gaggeessitoonni lamaan walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Awurooppaa gama daldala investimentii, fooyya'insa dinagdee, nageenyaa fi godaansaa wal qabatee tumsa isaanii jidduu jiru cimsuu irratti mari'atanii jiran. Kana malees gaggeessitoonni lamaan walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Awurooppaa gama daldala investimentii, fooyya'insa dinagdee, nageenyaa fi godaansaa wal qabatee tumsa isaan jidduu jiru cimsuu irratti mari'atanii jiran. Wayita kanas gamtaan Awurooppaa tumsa gargaarsaa waliigalaa yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 5 kan ifoomse yoo ta'u, gargaarsa kana keessatti yuuroon miliyoonni 90 bulchiinsa lafaa, eegumsaa fi kunuunsa naannoo, dhibba godaansaa fi utubaa dinagdee dubartootaaf kan oolu yoo ta'u, kan hafe miliyoonni 15 ammoo gargaarsa Itoophiyaan baqattootaa fi godaantota ifirra deebi'an cimsuuf kan oolu ta'uun ibsame. Haala hojimata Global Gateway hordofees waliigalteen kun humna elektirika naannoo irratti dhiibbaa hin finne gabbisuu, fooyya'insa gama dijitaalaa masaka oomishaalee qonnaa nyaataaf oolan, fooyya'insa tajaajila yaala fayyaa mirkaneessuun guddina dinagdee dhaabbataa fi dandamataa Itoophiyaa keessatti mirkaneessuu kan hammatu ta'uun akeekame. Sararri daandii qilleensaa Itihaad Abudabiin gara Finfinneetti balallii idilee eegaluun gabaafame. Daandiin qilleensaa Itihaad Abudabiin kaleessa onkololeessa 8 bara 2025 balallii idilee gara Finfinneetti taasisuu eegaluu isaanii miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa jiran. Sararri daandii qilleensaa Itihaad gara Finfinneetti balallii taasisuuf waliigaltee Itoophiyaa waliin bara dabre mallatteessee hordofuun balallii kana eegaluun eerame. Daandiin qilleensa Itoophiyaatis hagayya dabree gara buufata xiyyaara idila addunyaa Yuunaayitid Arab Emireetis kan ta'e Zayiditti balallii eegalee turuun isaanii yaadatama. Sirna balallii eegalchiisuu kanarratti hojii gaggeessaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo akkasumas hojii gaggeessaan daandii qilleensaa Itihaad Aanaa Taldoo Neevees argamuun gabaafame. Gabaasa keenya maddeen alaatiin Israa'elii fi Hamaas karoora nageenya Gaazaa marsaa jalqabaa irratti walii galan. Israa'elii fi Hamaas karoora nagaa boqonnaa jalqabaa dhukaasa dhaabuuf karaa saaqaa jahame jaarsummaa pirezidaantii Tiraampiin dhiyaate irratti walii galan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Israa'elii fi Hamaas waraana Gaazaa keessatti gaggeessan akka dhaabaniif karoora nagaan karoorfamee boqonnaa jalqabaa irratti walii galuu isaanii beeksisee jira. Waliigaltichi namoota Hamaasiin okkaanfamanii fudhataman gadi dhiisuu fi loltoonni Israa'el daangaa keessaa ba'uu akka of keessaa qabaatu himame. Waliigalteen kun nagaa waraanaa fiduuf tarkaanfii jalqabaati kan jedhan pirezidaantiin Tiraamp qaamoleen hundi karaa haqaan akka keessummeeffamanii fi waliigalteen boqonnaa jalqabaa hojiirra ooluu yoo jalqabu Gaazaan irra deebiin ijaaramaa jahan. Waliigaltee seena qabeessaa fi kanaan dura kan irra hin gahamin kan jahan Doonaald Tiraamp waliigalteen kun akka milkaa'uuf jaarsummaa kan hirmaatan jaarsolii Qatar, Ijiptii fi Turkii galateeffatee jira.
Kana hordofuun ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun waliigalticha raggaasisuu fi warra ukkaanfaman deebisuuf akka hojjetan dubbate. Itti fufuunis waliigalteen kun Israa'eliif guyyaa guddaadha kan jahan muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahuun loltoonni Israa'elii fi pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp warra ukkaanfaman gadhiisuuf sochii godhuu isaaniitiif galateeffatee jira. Kaabineen Israa'el waliigalticha irratti sagalee akka kennuu fi fudhatama yoo argate waraanni Israa'el sa'aatii 24 keessatti gara boodaatti akka deebi'uu fi warreen ukkaanfaman ammoo sa'a 72 keessatti gadhiifamuu akka eegalan ibsame. Hamaas gama isaan waraana Gaazaa dhaabsisuuf waliigaluu ibsa baaseen Doonaald Tiraamp fi biyyoonni dhimma ilaallatu Israa'el waliigalticha guutumatti raawwachuu isii akka mirkaneessan gaafate. Waliigaltichi waraana Gaazaa irratti gaggeeffamu kan dhaabsisu humnoonni Israa'el guutummaan guututti gad dhiisanii bahuu, gargaarsi namoomaa akka galuuf hayyamuu fi hidhamtoota wal jijjiiruun hojiirra akka oolu kan godhu ta'uun ibsame. Walabummaa fi mirgi hiree ofii ofiin murteessuu hanga hin argamnetti mirgoota biyyoolessaa uummata keenyaa callifnee hin gannu jechuun garichi ibsee jiraachuunis gabaafame. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa cuunfaaleen gabaasa arraaf jennee walitti qindeeffannee kan hanga ammaa ture yeroo yerootti gabaasaaleen adda addaa kan biyya keessaa fi alaa akka isin dhaqqabuuf toora fuula Facebook Oromoo Voice Media follow like share godhuun YouTube keenyaas subscribe godhuun hordofaa jecha hanga sagantaa biroon walitti deebinu nagayaan nuuf tura.